السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انديناتشو سلامناتشو أكم جرتني نجاك السني እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ሩታና ኢፋ ጓደኛው አንድ ላይ መጥቷል። ዛሬም አብርሽ ያማማቱ ነው ያሉ ነው። እስኪ እሺ ካለች ጥሩ አንድ ጊዜ አይኑን ሊያይ ብሎል ያለ ነው። ይፋ ደግሞ ቁልፉን ስጡ ለሷ ያለ ነው። እኔ እሷ ካልመጣች ወደ ቡታጀራ ሄዳለሁ ያለ ነው አብርሺ። ስለዚህ ቤት እንሄዳለን ያሉ ነው። እሷ ደግሞ ቤት አልሄድም ያለች ነው። እንዳያችሁ ነው። ስለምኗት እምቢ ያለች ኢፋ እንዳያችሁ ነው። ጎንበስ ብሎ ስለምናት እምቢ ብላለች። ጓደኛውም ስለምናት እምቢ ብላለች። እንግዲህ ሩታ ነፍሰ ጡር ናት። እሺ ቤትሽ ይሻላል። እንደ በፊቱ ቢሆን ጥሩ ነው። አንቺ አሁን ሁለት ነፍስ ነው ጡር ነሽ፣ ነፍሰ ጡር ነሽ። ስለዚህ ሩታ እንደዚህ አይደለም። ተረጋግረሽ ነገሩን ብትፈቺ ጥሩ ነው። አዎ ደከምኩኝ ያለች ነው። ደከምኩኝ፣ አንድ አመት ሙሉ ደከምኩኝ። አሁንስ እንደዚህ ስትለምኑት ተመልሼ ወደ ቤት ሲገማ እሱ ጋር አንድ ቢሆኑም ነገም እንደዚህ ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ እኔን ተው፣ እናንተ አትለምኑም እኔን። እሱም እንደፈለገ ቢሆን እኔ በቃ ተስፋ ቆርቻለሁ ያለች ነው። አሁንም እንደዚህ አይደለም፣ በቀላሉ አይደለም ተስፋ የምትቆርጥ ሩትዬ። አንቺ ነፍሰ ጡርሽ ነሽ፣ ቤትሽ ይሻላል። ግን አዎ አንድ አመት ሁለት ቀኑም ቀላል አይደለችም። አንድ አመት ሙሉ እንደዚህ ሲጨቀጨቃችሁ አንዱ ይመጣል፣ አንዱ ይሄዳል፣ አንዱ ይመጣል፣ አንዱ ደግሞ ከሄደ ከጣረቃችሁ ደግሞ አዲስ ነገር ይመጣል። አዎ ይደከማል። ሰው ነው እኮ። ስለዚህ ሁልጊዜ ሳምንት በሰላም ቢሆኑ ሳምንቱ ደግሞ ወይ በፊት 2 ወሬ 3 ወሬ ነው እንደዚህ በቃ ብጥብጥ ሁሉም ተኮርፎ ተስፋ ቆረጠች። እሷም 2 ወሬ ሙሉ ነው ተጣሉ ማለት ነው። ከዛ ጋሺ መጥቶ ነው አንድ ላይ የጣረቃቸው፣ አንድ ላይ የሆኑት። አሁንም ደግሞ ሄዶ በደስታ ሄዶ ዱባይ መጥቶ ሰርጋቸውን አደርጎ በደስታ 2 ወሬ ተቀምጦ ገብቶ ወደ ኢትዮጵያ ሳምንት አልቆዩም። እንደዚህ አሁንም ደግሞ የተጣሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰለቸኝ፣ ደከመኝ፣ ተውኝ፣ ምን ዋስና የለኝም ያለች ነው። ስለምኗት እምቢ ያለች። ወላሂ ከባድ ነው ሁሉም ነገር። ለምንድን ነው ቤትሽ ወጥተሽ ውጭ የሰው ቤት ወይም ደግሞ ክራ ቤት የምትቀመጥ? ሩትዬ ቤትሽ ይሻላል። ነገሩ አዎ ይከብዳል፣ ግን ቢከብድም እንደ ድሮ አይደለም። አንቺ እርኩስ ነሽ። ስለዚህ ቤትሽ ይሻለሻል፣ ቤትሽ ይሻልሻል። ተይ ተይ። akkuma argitan egaa roobtaanii ifaanii manatti deebii jedhee gooddanyaanis ifaanis kadhachaa jiru. Mana keetti deebii jedhanii ishee kadhataa jiru. Abrish immoo akka duraa miti, amma viidiyoo tokko hin gaddamu kaleessa gadhiisan tokko argee wallaahi baay'ee tokko inillee gaabbee eddee fuudhuu dhabeera. Hin boowasii iji kun wallaahi dhugaa dubbachuuf iji mimmiixatti fakkaateera, baay'ee tokko qayyarameera. Amma ifaanii yoo isheen ishii jette fidaa kottaa ጊዜ tokko bicha ittiin dubbadha jedhee qulfiillee nutti laatee jira jedhanii jennaanii du'een argamaa jette Ruuttaanii. Kadhatanii dadhabanii
amma maaliifi dogongora isaa baree dhiifama nan gaafatu sinna siraatanii hani isheen jettu himachaa jirtu ammayyuu Abrish immoo baranallee jilbatti kufeera garuu dhiifatama jedhee gadee jennaan irra darbitee manaa baate gaafa duraallee ammallee sitatii isaa baree maaliif dhugaatiin dhiifatama hin godhu ammallee dogongora guddaa dhuumaa jira manaa dhuftu jechuunsa ammallee dogongoradha jettee ifaatti jechuudha. Maa inni dogongorri isaa yoo jette immoo ani sirratti miidiyaa irratti hin dubbadhu bilbilaan na gaafadhu sitteen himaa jettee jirti ruuttaani ifaatiin jechuudha. Akkuma argitan ifaan macarrashaadha hiddilii tokko nuu kennii jedhanii kadhatanii dadhabanii gadi jedhanii irra darbitee har'allee diddee sokkiteetti otoo teeslaa manuma ofii wayyaa nama isheen amma leexaa akka durii miti akkuma argitan otoo leexaa ishee akka duriiti ta'e dhugaa rabbii akka barbaaddedha. Farasuun meedama kan isheeti jechuudha. Amma garaatti baataa mana namaa wayiin immoo kiraa fudhatanii kophaa jiraachuu jechuun hin ulfaata wayiin maatii ishee bira hin deemne osoo maatii ishee bira deemte illee bareeda. Maatii birallee hin deemne kanaafuu otoo mana isheetti deebite dhugaa rabbi manatti isheetti otoo deebite amma rabbiin namatti ishee dabalee nama hanqixxaattee rabbiin isa garaatti ishee baachise harkatti ishee baachisu kanatti otoo mana isheetti galte bareedaadha. Kun akkuma argitan wallaahi kadhatanii hin diddee hin kadhatu bulanii makanii amma hin gaddallee akkasuma kadhataa jiru hin diddee ammallee ni kadhatu yeroo hunda gizee tokko wallaahi laazim nama dhiba maal jedhaa jiru beektanii doraalatu dhumnaan akkas ta'u malee lolan qabanii yoo doraala argatanii of hin beekanii yoo doraalli isaan harkaa dhumtu immoo akkas ta'u jedhaniiti itti qalladaa jiru jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf wallaahi jireenya ofii doraalatti gurguratu taanaani wallaahi laazim yoo hafe bareedaadha. Jireenya koo doraalatti hin gurguradhu yoo hillim jedha malee wallaahi laazim. Doraalatti xiqqannaseera. Doraalli dhumnaan akkas ta'aa jiru malee lolallee hin qabanii ammas sobaniiti Dubaayii irraa galanii akka torbee tokko ton gahin ammallee akka duraatti deebanii inni sobuu jedhu ijoollee baay'ee nama baay'eetu akkas jedhee isaan komata jechuudha. Kanaafuu bultii ofii waan rabbila yoo jireenya ofiitiin qalladan malee namni nama daawwatu yoo ta'e maali maatiin ofii hojjetanii sooromanii tuubii irraa miti dalaganii akkuma limoo namaati malee wallaahi jennaanis immoo jireenya ofii tuubiitti gurgurachuu jechuun doodha wallaahi laazim. Amma mucaa intinni tokko eenyu maqaan isaa hubiyyee tokko doraalaaf jedhanii qaldiif hani isheen beenne parankiidha jechaa jira namni baay'een jireenya parankiitti gurguratanii wal diinneerra jedhanii qalabatii ofirraa baasanii qaldii ta'eera maaliif yoo akkas ta'e malee yuutuubiin isaanii xinnoo tokko yoo qorree akkas godhaniitti ayyuu doraala argatu kan jedhan namni baay'een koomii kaasee jira. Hubiyyeen illee argitaniitu mana kiimii galtee bilikootiin itti dhaatame otoo dhukkubsattu intalli waggaa 2 birrina nyaati jette abbaa manaa kooti manni kun hankooti otoo jettuun tallillee amma eegada hunda isaanii narraa ba'a jettee gad darbatte jechuudha. Hubiyyeen yoo deebanillee ishee himuu barbaadanillee hin dhaga'uu jette azarraaf jettee diddee ageetti dibdee seera deemne narraa habuusu samaaniyaa koo jettee qalbatii ofirraa akka baastetti jirti jechuudha. Deebitee ijimaan hin argu jettee kadhatanii dadhabanii jechuudha. Jarallee ofirraa baastee gaafa sanatti jechuudha. Hin gaabbita jennaan humnaan jabaadhayyuu kanaa booda maalan gaabba jettee abbaa manaa ishee jechuudha. Maaliif warra kanarraa gara biraatti kan isinii darbee fi wayii doraalaaf jedhanii akkas ta'u malee lola hin qabanii jedhu Abrishiif Ruuttaatiin illee akkas jedha namni baay'een jechuudha. Dhugaa rabbii yoo doraalaaf ta'e baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii birriif maalii waanuma yoo haasaanii kolfanii waan tokko waraabanii hin daawwatama maaliin riskii rabbi laatee jirti yoo akkas ta'anii jireenya ofii baxabbatan malee hin taatu yoo ta'e nama gaddisiisa. Kun yoo ta'e sirrii miti dogongoradha. Guni ta'uu akkas ta'us namni jechi akkuma namoonnis immoo akka oqqee namatti laxxafu malee kuni wayii kanaa wajjiniinis waliin argatu ta'a isaaniif rabbi beeka nuti hin beennu waan dhageenya haasofna malee isa kana isaanumaaf rabbitu beeka. Kanaaf iyyuu
akkuma argitan kanatti obboleessi gadi eelukatti kufee dadhabee hin diddee sokkite waggaa lama muluu dhiifatama naan jettanii waggaa muluu kana aarsaa guddaa kaffalee namni naan beeku. Ammas immoo waan hin murteeffadhe tokko akkananii duubatti deebuu nan godhiinaa. Ammas yoo rakkinni kun dhufee yeroo sanattis haannatti dhiyaatee narraatti rakkina koo qooddatu hin jiru akkuma ammaa kana wanta ta'eef dhiisaa waan inni murteeffadherraa duubatti nan deebisiin jettee ifaatiin jechuudha. Wasaan kadhatanii gizee tokko ishee macarrashaatti jedhanii eengadda isinii kadhatu hin diddee akkasitti qulfiillee fudhadhu qulfii manaa jennaanii hin diddee jechuudha. Qulfii manaallee fudhanne ammallee rakkina dhuumuu fi waa dhuumuuf waa faxxaruufidha. Inni qulfii geessaa itti kennaa isiniin jedhu. Malee ammallee dogongora guddaadha. Ofii isaatiin deemee dhufee maaf iqirtaa nan gaafanne ammallee dogongora uumaa jira kan jettuun qulfis geessaa itti kennaa jettee diddee inni yoo dhufte ishee argee tagaa ittiin dubbadha isaa booda nan deema jedhee jira gara buttaa jaraa jettee jedhee obboleessi kadhataa jira. Buttaara jaraa deemnaan immoo feetuun deebi'uu ta'a jedhee kadhataa jira. Haadha yoo dhaqe maatii isaa bira dhaqamitti yooma rakkina hin qabu geessaatti qulfii isaas itti kennaa jettee diddee manaa baate akkuma manaa baate sanatti jirti jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubartiin otoo ta'e silaa ulfa baattee manarraa baqachuu miti. Obsitee amma rabbiin miila wal qixxeessitu obsitee irra darbiti malee akka kana mana gadhiisanii baqachuun illee badaadha. Egaa rabbiin furmaata haa fiduu fi jenna. Nuti goonuu hin qabnu. Furmaanni rabbuma wanta ta'eef rabbiin furmaata isaaniif haa fidu. Akkuma qaxxaleetti jira gaa ciqinciqiin karuma hundaanuu jecha ijoollee buttaara jaraatti maaltu gadi bu'ii hiikkatee maalii ani gizee tokko na dhibu maal rakkatan ijoollee ani dhugaa. Dhugaa rabbiitiin wallaahi gizee tokko na dhiba. Wallaahi kamila karuma hundaanuu ibidduma ka'ee jira ijoo gubannee hoo maal jechuudha dhugaa rabbii maaltu gaditti bu'e wallaahi musiiba maaltu gaditti bu'e namatti. Takkumti manuma takkumti anumta aara galfiitiin warri utuu bitee takkumti fikiranyaa wajjiniin aara galfiitiin namumti jiru hundumtuu kuniin sokkaa kuniin dhufaa kuniin sokkaa maal taati ijoolleen buttaa jira nagaa miti qeene yaa rabbii kollaa laazim. Wallaahi nama gaddisiisa wallaahi takkumti miti gammachuutiin fikiranyaa wajjiniin jirtu hundumtuu ciqici samoonii kana wallaahi gadi itti hiikkateera ta'een beeku. Hundumtuu akka kanaan xoorinnetii jira wallaahi quxuriin qaban xoorinnetii irra jiru fikiranyaa kan ta'e ani tuubii qabu jechuudha. Musiibaa gadi bu'ee fakkaata dhugaa rabbi. Kanaafuu wallaahi hin ulfaatti dubbiin akkuma cimteetti jirti jechuudha. Roottaan abdii guddaa kuttee jirti amma. Kanaaf nan cannaqiina. Waan murteeffadhellee akkan ammallee sin akkas naan jettaniif dhiisee ammas deebi'ee rakkina keessa bu'uu hin qabu. Amma duraanis akkas naan jettaniitiin rakkina guddaa ofirratti dhuumee jira jette ta'uu isaatii sanaatti akkuma murteeffadhetti biraa deemirate kun hundinuu hin jiru. Kana dhiifatama gochuu kooti immoo natti naannee rakkina guddaa narra buusee jira jettee jirti. Gaan isheen jette immoo wayii garaatti baachuu ishee sana natti fakkaata. Otoo leexaa ta'ee jechuu isheeti natti fakkaata. Ilmooni gammachuudha. Ilmoo dhabeeti namni ilmoo hin qabne kabajaa hin qabu ilmoon gammachuudha. Maali yoo taate ilmoon walittuu nama araarsiti. Ilmoon immoo waan meeqadha ilmoon waan sadiidha. Ilmoo irratti kan darbuufiitu jira. Ilmoon gammachuudha. Hixaan ilmoo baay'ee jechuudha. Kanaaf ilmoon bareedaadha. Ilmoo garaatti godhatanii gaabbuunis badaadha. Amma isheen illee isa gaabbite natti fakkaata. Otoon akkasii dhuni ofitti rakkina guddaa dhuumi. Ammas immoo akkamii nan gadda diinaa jettee obboleessaatiin akkas jechaa jirti jechuudha. Akka dubbattutti fireemiin akkas jechaa jirti. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbi. Maaliif nama gaddisiisa. Jireenya ofii bulanii makaanii
ciqicciqii yoo taatu akkuma rafanii ka'anii ciqicciqii yoo taatu baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbi jireenya yeroo hundaa girrigirrii yeroo hunda ciqicciqii baay'ee tokko ulfaataa nagaa isiniif haa buusu maal jennaree nagaa bicha isinii kadhanna.